congratulations you gain $5 kan joo kunoo haaluma kanaan naagee jira amma mazagabbii qofaaf haala kanaan nuffanne kunoo akkuma agartan isa kileem jooniin filadha kunoo doolaarri xiyyaa shanan kallattumaan haala kanaan asitti naaf seenee jira jechuudha. Hello guys, guyyaarraas aappii baay'ee amanamaa kan hojiin isaa baay'ee salphaa ta'e tokko isiniif qabadee dhufeera. Aappichi guyyaarraa laallu ammoo mazagabbii yookaan ammoo sign up godhuu qofaan $5 bilisaan kan isin argamsiisuu fi akkasumas osoo waa takka hin goone geemii fi akkasumas viidiyoolee garaagaraa osoo hin taphanne daataa fayyadamtan qofatti fayyadamuudhaan osoo raftanii akkasumas akkamiin akka maallaqa hojjechuu dandeessan viidiyoo kana keessatti wal dura duraan isin agarsiisa. Jalqaba irratti namoonni kamiyyuu mazagabbii qofaaf $5 akkamitti akka fudhatan fi akkasumas akkamitti karaa seeraatiin akka mazagabatan karaa gabaabaadhaan isin agarsiisa. Namoonni viidiyoo kana karaa YouTube'n daawwachaa jirtan jalqaba linkii descriptionii jala isiniif kaa'amee jira. Linkii descriptionii jala ni cuqaastu. Yeroo linkii cuqaastan ammoo browserii haala kanaan isiniif fida. Sana booda Chrome immoo websaayitii amma itti banachaa jirtan as keessaa ni filattu. Fakkeenyaaf Chrome'tti fayyadamaa waan hin jiruuf isa Chrome'on filadha. haala kanaan browserii kan barbaadan yeroo filattan an Chrome keessatti fayyadamaa haala kanaan isiniif fida. Jalqaba irratti maal nuun jaa congratulations for using a referral link you are eligible to claim $5 kan nuun joo fida. Amma sa'a daqiiqaa inni hamma isinii kana keessatti daftanii mazagabachuu qabdu jechuudha. Kunoo akkuma agartan jala kanatti claim $5 kan joo naaf fida. Jalqaba irratti osoo waa takka hin godhin jechuudha guys mazagabbii qofaaf furachuu dandeessu daqiiqaan kun osoo hin dhumne akkamitti akka baafanii fi akkasumas waa hunda waliin kan isin agarsiisa. Amma isa claim $5 kan joo kana niin filadha. Isa claim yeroo filadhu haala kanaan amma maaliin na fida mazagabbii na fida jechuudha. Kunoo boonasiin diyya gubbaa kanarratti naaf kaa'amtee jirti. Amma jalqaba irratti maaliin godha niin mazagabadha jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti maal gootu maqaa keessan ni barreessitu. Fakkeenyaaf an asirratti muraadniin godha. Akkasumas kan itti aanu ammoo isin itti aanu ammoo emailiidha. Emailii keessan ni barreessitu. Emailii fakkeenyaaf isa kana niin godha. Akkasumas inni itti aanu ammoo paaswordiidha. Paaswordii takka hanga 8 fi isaa olillee godhachuu dandeessanii maqaa wal keessa maktanii fakkeenyaaf 1 2 3 4 haala kanaan niin godha. Kunoo paaswordii tiyya ilaa hanga 2 3 kan niin godha. Nin jijjiiree jechuudha. Booda isin agarsiisuuf hin godhe. Sana booda amma maal gootu isa raayitii gama raayitii xiqqoo sananii agartan isa kana raayitii itti godhuu hin dagatinaadha. Isa kana erga raayitii itti goone isa sign up isa jiru ni filanna guys. Sign up yeroo filannu haala kanaan sign up naaf jechaa jira. Success email verification message send to your email naan jaa jira. Emailii keessan seentanii amma miseejii keessan haala kanaan miseejii yeroo isin dhufte irratti godhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf miseejii keessatti emailii isiniif ergama. Emaila keessan seentanii miseejii san confirm ni gootu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo jala kanarratti we have sent to a message to your email. Email kanarratti si erginee jirra. Yoo emailii keessatti miseejiin hanga ammaa hin dhufin ammoo isa resend jedhu kanaan emailii keessatti argachuu dandeessu. Okay guys, asuma keessaa bee kallattumaan gara emailii xiyyaaniin seenaa. Fakkeenyaaf no emailii xiyyaana kanaan seenaa. Emailii xiyyaa keessatti haala kanaan miseejiin na dhufuun ilaala. Na argamee jira waan ta'eef. Kunoo guys haala kanaan akkuma agartan isa verify your email for repocket isa joo kana niin filadha. Naaf banamaa jira amma. Sana booda kunoo linkii amma agartan kana isa kana verify godhii mirkaneeffadhu naan jaa isa kana niin cuqaasa jechuudha. Linkii dila amma agartan kana. Isinis haala kanaan linkii kana ni cuqaaftu. Sana booda Chrome immoo websaayitii amma itti banachaa jirtan as keessaa ni filattu. Fakkeenyaaf Chrome'tti fayyadamaa waan hin jiruuf isa Chrome'on filadha. Isinis websaayitii yookaan ammoo browserii jalqabeetti banattan san ni filattu. An fakkeenyaaf isa Chrome'on fayyadamaa waan hin jiruuf Chrome'on ni filadha. Ammallee cuqaasa. haala kanaan emailiin kiyya verify naataa jira. Verifying your email verified naan jira. Your email has been verified successful naan jira. Amma kunoo haala kanaan isa dashboardiitti naaf dhaqa. Boom guys, kunoo akkuma agartan gubbaa tan irratti haala kanaan amma haala kanaan naaf jira. Gubbaa tan irratti
nin filadha fakkeenyaaf akkaniin godha kuno gubbaa kanarratti amma haala kanaan mazagabedheetiin jira jechuudha. Congratulations you gain $5 kan jiru kuno haaluma kanaan naqee jira. Welcome to our incredible community by joining us. You have not only gained $5 but also taking first step toward amma mazagabii qofaaf haala kanaan nuffanne kuno akkuma agartan isa claim joinin filadha kuno doolaarri kiyya shanan kallattumaan haala kanaan asitti naaf seenee jira jechuudha. Amma wantoota hundaas keessaa agarsiisa. Amma akkamitti akka fayyadamnu wal duraa duubaan kan isin agarsiisu ta'a. Namoonni bilbila Android fayyadamtan karaa bilbila Androidin aappii ni dabarfattu yookaan ammoo browserii ni dabarfattu. Jala kanatti warra akkuma agartan download for window kan jiru namoonni bilbila kompiitara fayyadamtan bakka lamatti dabarsatanii fayyadamuu dandeessu. iPhone wal qabaatanis bilbila kamiyyuu akkuma agartan gubbaatan irratti tokkoffaa irratti download for window kan jiru fida. Inni kun ammoo browserii yookaan ammoo kompiitara keenyaaf jechuudha. Kompiitara kamuu kan fayyadamtan aappii kana dabarfatanii akkaawuntii keessan isa amma loogiin gootan itti fayyadamtanii seenuu dandeessu. Fakkeenyaaf akkaawuntii keessan paaswordii fi imeela keessaniin tokko godhuu qabdu jechuudha gizee kompiitara fayyadamtan. Inni itti aanu immoo isa Android kun Android akkuma agartan isaan amma isin agarsiisu kana Android fi download ni godhattu aappii kana. Inni biraa ammoo iPhone fi kanneen kana fakkaatan hunda isaa gadhiifamee jira. Aappii kana ni buufattu jechuudha. Fakkeenyaaf aappii kana yeroo download godhannu fakkeenyaaf bira aappii daaniin tuqaasa an Android waan hin fayyadamuuf kanattumaan karaa app store itti ni dabarsaa guys. Kuno aappichi haala kanaan naaf fida an dabarfadhee waan hin jiruuf kallattumaan seenaa jechuudha. Isin amma Android aappii kana download yeroo godhatan ni seentu. Fakkeenyaaf an opinion godha. Haala kanaan erga download godhanii bilbila keessanitti ni bantu. Coinin tiyya kunoo kallattumaan gara kanatti naaf dabartee jirti jechuudha. Doolaarri kiyya doolaara 5 kunoo kallattumaan argadheetiin jira. Kanaaf wal naa qunnamee jira. Kana booda isa connect isa gama gubbaarratti argamu kana amma disconnect jira. Isa connect jiru kan cuqaastu connecting geessu jira. Waa takka hin gootanii daataa keessan qofa fayyadama. Daataa gara maallaqatti jijjiiru jechuudha. Fakkeenyaaf wifi cimaa qabaatan gara maallaqatti isiniif jijjiiramu jechuudha. Haala kanaan isa connect yeroo tuqatan connect naan jira. Networking tiyya dadhabdu waan ta'eef haala kanaan jechuudha. Sana booda parsantii haala kanaan naaf hisaaba guyyatti hangamiin akka fudhadhee fi akkasumas haala kanaan naaf hisaaba guys. Haala kanaan mazagabachuu dandeessu akkanatti irraa hojjechuu dandeessu guys. Akka irraa gammadan abdiin qabaa. Viidiyoon kun yoo isin gammachiise like godhuun akkasumas chaanala kanaaf haaraa yoo taatan ammoo subscribe godhuun dagatinaa. Viidiyoon kunis ammoo akkamitti mazagabbii qofaaf doolaara 5 akkamitti argattanii fi akkasumas akka aappii kanatti akkamitti akka hojjettanii san garsaa waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deemuutti nagaan naa tura.